Harka fuunee akkam jirtu? Nagaa keessanii baga nagaa taatan isiniin jedhaa. Nagaa waan hunda caala waan ta'eef baga nagaa taatanii. Mee har'aa waa tokko dhimma hojii bizineesii onlaayinii hojjetamu irratti yaada isin qabsiisuuf dhufee. Hojii bizineesii onlaayinii hojjetamu kanarratti yeroo adda addaatiif namoota keenyaaf hubannoo kennuudhaaf yaalee ture. Haa ta'u malee namoonni baay'een dhugaan eessa akka jiru wallaaluudhaan yeroo isaan nyaataman argaa jira. Kanaaf har'allee yaada koo ibsuurraa duuban deebi'u. Hojii onlaayinii bizineesii jedhamu kun dhugaadhaan jira addunyaarra jennee gaaffii kan gaafannu yoo ta'e eeyyee jira. Garuu hojiin dhugaan hojii sobaatiin haguugame. Akka jechuun inni iskaam warra jedhamantu warra nama gowwoomsantu harka 100 keessaa 99dha. 100 keessaa tokko ni argatta yoo ta'e tarii carroomteetta jechuudhaati. Egaa hojiin onlaayinii jira, eeyyee jira, inni dhugaan eessa jiraan gaaffii guddaadha. Kanaafuu waan sitti dhufe keessummeessita. Yeroo itti keessummeessitu warra iskaam jedhaman kan harka buutaa hin nyaatamta. Yeroo nyaatamtu immoo hin gadditaa hojiin onlaayinii hin jiru kan jedhu goolabaa akka jedhu irra ga'uu dandeessa. Haa ta'u malee amma kanan isinitti immoo barbaadu warri iskaam ta'an kun baay'atanii jiru. Amala isaanii muraasa nan beekaa hanga ta'e waan isaan barbaadan waan isaan hojjetan qoradheera. Wantoota sobaa dhugaa fakkeessanii isinitti fidu jalqaba. Soba dhugaa fakkeessanii isinitti fidu. Akka jechuun inni gamoo guddaa tokko kireeffachuu danda'u. Hayyama wayii maxxansuu hayyama sanatti siqxanii yoo ilaaltan hojii onlaayinii kanaaf kan ta'u miti hayyami sun. Haa ta'u malee waan biraati kan inni hayyama fudhatu. Fakkeenyaaf fiilmii piroodakshinii irratti fudhachuu danda'a. Fiilmii piroodakshinii and advertaayizimentii jedhaa yookaan iventii orgaanaayzeeshin jedhaa hayyama isaanii yoo ilaaltan. Haa ta'u malee hayyama sana maxxanfatanii hojii neetwoorkiitii, hojii maarkeetingiidhaa birrii investi godhii siin jedhu. Birrii investi godhii bizineesiin birrii malee hojjetamu waan ta'eef investi godhii doolaara 100 yoo investi gootee immoo yeroo ittaanutti ji'a ittaanutti doolaara 200-3 sii taasifnaa jedhu. Dhuguma seetaati. Dhuguma seetaa birrii kee baastee isaaniif kennita. Birrii kee baastee isaaniif kennita. Akka kanaan maybe si wajjiniin waliigaltee uumu. Amanamummaa si biratti qabaatu. Amanamummaa si biratti qabaatan sanaanis akka ati nama biraa fiddee isaaniif kennitu godhu. Gaafa jalqabaa birrii ati galchite akka ati baafattu godhu. Kunoo birrii hojjetadheera itti gammaddaa. Amma immoo steepii ittaanutti fayyadamaa ta'uu kan dandeessu nama ammanaa affeertee jechumaan immoo birrii ammanaan VIP2 VIP3 yoo bitattedha siin jedhu. Akka kanatti birrii 100,000 lakkaa'amu si nyaatu jechuudha. Si qofa miti bar warra si boodaan dhufan si nyaatu. Kanaaf jalqaba irratti birrii investi godhi waan jedhu keessan galinaa please. Birrii investi godhi, birrii fidii, birriidhaan galmaa'ii kan siin jedhu jiraannaan hojii osoo hin taane si saamuu dhufe jechuudha. Kana sirriitti beekuu danda'utu isinirra jira. Na saamuu dhufee jedhi ilaali malee birrii keetti hin ergin. Fakkeenyaaf chaaritii faayidanii dhufu. Fiilmii hojjenna jedhanii dhufu. MNG kan jettu tokko dhuftee nama meeqa nyaattee badde? Nama meeqa nyaattee badde? Kanaaf obboloota koo adaraa waa tokkoon isinitti himaa. Birrii investi godhi kan siin jedhu bira hin naqin.
yoo birrii baafta ta'ee wanti ati bitattu jiraachuu danda'u jira. Yoo qarshii baafta ta'ee waan bitattee equivalentii birrii keetii ta'ee manatti fudhattee galtu qabaachuutu irra jira. Daldala amma ta'etti waa bittee waa gurguruu dandeessa dhugaadha. Isa bittu sanaaf isa gurgurtu sanaaf garuu akka ati birrii kaffalteen qabeenyi sii dhufu jiraachuutu irra jira. Fakkeenyaaf xaafii bittee birrii kennitee xaafii fudhatteetta yoo ta'e daldala irra jirta. Xaafii sana immoo dabarsitee gurguruu dandeessa. ጋይስ ዛሬ ምሽት መጥፎ ዜና ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ስሙኝ። ኤምኤንጂ ስለሚባል የኢንቨስትመንት ካምፓኒ የምታውቁ ከሆነና እዛ ላይ የምትሰሩ ከሆነ ወይንም ደግሞ አሁን ለመስራት እያሰባችሁ ከሆነ እመኔ ተጠንቀቁ ማለት ነው። እኔ እየሰራሁበት የነበረ ካምፓኒ ነው። ይሄ ካምፓኒ ከ2 ዓመት በላይ ራን አድርጓል። ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ፍቃድ እንዳለው የሚያሳይ ማስረጃ አለ ማለት ነው። በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ኦልሞስት ከ170 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን እየሰሩት የነበረው ስራ ነው። $30 ጀምሮ እስከ $4000 አካባቢ የተሰራ ነውና እኔና መሰሎቻችን በጣም ብዙ ብር ነው ኢንቨስት አድርገን እየሰራን የነበረው። ከምታስቡት በላይ በጣም ትልቅ ብር ነው ማለት ነው። ለቲክቶክ ብናገረው የሚደብር አይነት ብር፣ በጣም ትልቅ ብር ነው ማለት ሶ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ልንገራችሁ ማለት ነው። አሁን ላይ ማለት ነው ካሽባክ ጀምረዋል ማለት ነው። ጉዞው ጀምረዋል፣ ሊዘጋ ነው። ይሄንን ነገር የምላችሁ ከመሬት ተነስቼ አይደለም። በኦንላይን ስራ በኢንቨስትመንት ስራዎች ላይ ከ1 ዓመት በላይ ልምድ አለኝ። በዚህ ልምድ ያገኘሁትን ነገር ነው እያካፈልኳችሁ ያለሁት። እመኑኝ ትቆጫላችሁ ማለት ነው። አሁን ላይ $30 ዲፖዚት ስታደርጉ $30 ካሽባክ እየሰጡ ነው። ሶ እባካችሁ ተጠንቀቁ። ምናልባት ይህንን የኢንቨስትመንት ስራ ለሚሰራ በተለይም ኤምኤንጂ ላይ ሊሰራ ላሰበ ወይም እየሰራ ያለ ሰው ካለ ቪዲዮ ላኩለት። እመኑኝ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ነገር ከ5 ቀን በላይ አይዘልም። እኔ ነገ የመጨረሻ ግራፕ ኦርደር የሚባል አለ። ኦርደር አንድ የሚሰራው ታስክ አለ። እሱን ሰርቼ ዊዝድሮ አዛለው ማለት ነው። አላቅም ከሰራ Yoo hin bitta ta'ee isa bitte sanaa fi equivalentii birrii keetii waa argachuu qabda. Kanaaf investii jettanii qarshii keessan ormatti hin kennina. Gabaabaatti gorsa kanan isinii kenna. Hojiin onlaayinii na bira jira. Waan birrii baastu hin qabdu. Liinkiidhaan galtee galmooftaa. Erga galmooftee booddee akkaawuntiin kee sirratee amma baankiitti birrii baafachuu danda'uu keetti cheek godhachuu dandeessa jechuudha. Inni lammaffaan waa'ee pilaatfoormii sanaa si barsiifna. Maal akka hojjettu waa hojjetanii argatu malee birriidhaan miti asitti. Waan hojjechuu dandeessu akka hojjettuuf sitti himna, si barsiifna jechuudha. Birrii akka kanatti baafachuu dandeessa. Mee kana laali dhaggeeffadhu. Akka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii hundi keessanuu baga jiraattanii. Hojii onlaayinii irraa qarshiin hin argamu jettanii irra yaaddaniif fakkeenya gaarii ta'aa jedhee sagalee kanaa yookaan viidiyoo kanaa isiniif hojjechuu murteesse. Kuni pilaatfoormii ani irra hojjechaa jiru akkasuma namoonni adda addaa akka seeniif waamicha godhaa turedha. Pooyintiin ani irraa qabu kun ji'a tokko keessatti kan hojjetame yommuu ta'u, akkamitti baasuun danda'ama kan jedhu irratti namoonni baay'een sodaa waan qabdaniif sanarraa isiniif dubbachuuf dhufe jechuudha. Pilaatfoormii kana keessa kooyiniitu daldalama. Kooyinii sana daldaltee immoo bu'aan ati argattu pooyintii ta'a. Kanaafuu kan nuyi baankiitti baafachuu dandeenyu pooyintii kan jedhu kanadha. Kanaaf amma pooyintii kan jedhu kana gadi tuqeen isin agarsiisa jechuudha. Akkamitti baafachuu akka isin dandeessan pooyintii yeroon gadi tuquu withdraw now kan jedhutu dhufa. Withdraw now'n tuqaa. Withdraw now yeroon tuquu ammaawuntii yookaan baay'ina doolaaraa ni qabu natti agarsiisa. Pilaatfoormii kana keessatti taphni qarshii Itoophiyaa osoo hin taane kan doolaaraati. Kanaaf achirraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Amma doolaara 431 kana keessaa doolaara 430 baafachuu danda'a. Hunda isaa baafachuu danda'a jechuudha. Amma meetidii akkamiitiin baafachuu dandeessu kan jedhu isinitti agarsiisa. Meetidii adda addaatiin yookaan kallattii adda addaatiin baafachuu dandeenya. USDTdhaan gara kooyiniitti jijjiirannee kooyinii keenya gurgurachuu dandeenya. Baayinaansii irratti doolaara baafachuu dandeenya. Warri Pay jedhaman Paynor Fast warri jedhaman USDTdha garuu biyya keenya keessa jiran isaan kana lachan bira darbina. Teelee birrii jira kunoo. Teelee birrii jira.
akkasuma immoo Commercial Bank of Ethiopia, Awaash Baankii fi Absiiniyaa Baankii jira. Kana keessaa kan barbaaddan baay'ee gootu. Jechuun akkaawuntii keessanii walitti hiitu jechaadha. Kan barbaadan irratti baafachuu dandeessu jechaadha. Ani amma gara eessattan deebi'aa gara USDTtti deebi'eetan kooyiniidhaan baafachuu barbaada. Sababni isaa ani kooyin seeleriidha as keessatti waan ta'eef kooyiniin deebisee gurguraanii malee baankii irrattis iddoo barbaade baayinaansii irrattis doolaara kana baafachuu nan danda'a. Doolaara 430 jechuudha. Isa ammaaf ani USDTdhaan baafachuu waan hin barbaaduuf withdraw now tan deebi'a jechuudha. Yeroo kana maal godhaa? Withdrawal amount koo 431.57 yeroo ta'u meeqa baafachuu barbaadanaan jedha. Amma doolaara 430 baafadha. Doolaara 430 kooyiniitti jijjiiraa jechuudha. Confirming godhaa. Akkasii booda adireesiin kan koo ta'u erga natti agarsiisee booda exchange meeqa gochuun akkanarra jiru akkan gochaa jiru natti agarsiisa. Kanaaf amma kooyinii argadhu miliyoona 4,194,88 jechuudha. Amma guutummaa isaa jijjiireen jira. Kooyiniin koo eessanaa jira? Gara kooyin tireedingii deemedha jechuudha. Gara kooyin tireedingii deemeen isinitti agarsiisa. Kooyin tireedingiin koo addana kan inni jiru. Kunoo miliyoona 4 dhaqee kooyin tireedingii kootti naaseenidha jechuudha. Isa kana egaa lafan barbaadetti erguu nan danda'a. Nama kooyinii bitachuu barbaadeef miliyoona 4 kana gurguruu nan danda'a jechuudha. Kanaafuu ani kooyiniin tireedii godhaa ofii kootii nan gurguraa waan ta'eef ammalee qarshiittis baafachuu nan danda'a. Akkasitti hojjechuu dandeessu. Yoo hojjetanii of jijjiiruu inuma danda'ama. Kanaaf maqaa adda addaatti moggaasurraa kun hojii sirrii ta'uusaa amananii hojjechuu barbaachisa jechuudha. Hojiin immoo koomishinii argamsiisa taanaan hojii sirriidha jechuudha. Kanaaf as keessa iskaamiin hin jiru, wanti nama gowwoomsu hin jiru. Argite miti? Doolaarri akkamittiin akka hojjetamu. Kun qarshii dabalataa yookaan qarshii kuuftee wanta argattu miti, wanta hojjettee argattudha. Kanaafi hojii kana hojjechuu barbaaddu yoo taatan bilbilli koo kunooti. Bilbila kootiin seenaatii karaa WhatsApp na dubbisaa. Hojii kana na wajjin hojjechuu dandeessu. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Ani Fedhasaa Taaddasaati.